Isa qabdeettu Ati kana. dura peente ortodoksii. Peente nami. Musliiman ture, musliima akraariin ture, musliiman ture. Okay, mashallah. I like sirraa dhiisee osan. Akkanumaan barbaada yaa gooftaa qiyya alhamdulillah. Nama gartee ex muslimiin hafidde galanni siif haa ta'u. Waaw. Wallahi gooftaa qiyya waaqayyoo kiyya gartee kan hin duune kan jiraataa bara kan namni irra kunne dhajjeem dhiiran taane dubartiin taane galanni siif haa ta'u. Siyaasa keessa deebii Lala, amana wallahi. Personally, political Naan jaalladha. Hold on. Shan qofa si gaafadha. Please, shan qofa si gaafadha. Mata duree jalqabne kanaa dubbannu. Siifin kana, wallahi siifin kana ni fufta. Please, Ammuma tan si irraa haasofne kana gaafadha. ka. Kanaan si gaafadha. Lala, si gaafadheetiin please. Mata duree jalqabne Maqaa kana gooftaatiin si gaafadha ta'e. Maqaa gooftaatiin si gaafadha. No. As bee dubbachuun nan barbaachisu. Maal dubbachuuf fuudhamoo fuudhaaf heeruma banta? Ani waa'ee fuudhaaf heerumaa osoo hin taane. Naaf hin galle amma naaf hin galle amma wangeela irra waan hin jirtu waan hedduu siin jedhe amma fakkeenyaaf wangeela irratti Yesuus Kiristoos hin fuudhinaa jedhe Hin jedhe. Abrahaam hin jenne Yesuus Kiristoos dubartii waggaa kanaa malee hin fuudhinaa jedhe Hin jedhe. hin jenne amma dubartii akka yoon ka'in amata kudhanii amma Ameerikaatu dubartii under age fuudhuu dhorkamoo wangeelaa dhorka. Ameerikaan. Biyyi tun sekular biyyi tun wangeelaan quraana amantiin bultimoo amantiin hin bultu biyyi keessa jiru tun waan biyyi faranjii tun. Biyyi faranjii kun seera mataa isaanii qabu. Konstituushinii. Seera mataa isaanii amma kiristaan hin bultu wangeelatti wangeela hin fayyadaman ni beektaami. Yaa nan beeka. Itti kakataman hin fayyadaman. Okay, waan sin jedhe dhiisi. Sanumaan sin jedhe dubartii amata yoon dubartii amata kudha takkaa kudhanii sagalee kudha takkaa kudha lamaa kudha sadii kudha afurii yoon fuudhe seera Ameerikaa na dhorka moo wangeelaa na dhorka? Seera Ameerikaa si dhorka. Bakka seera wangeeliin dhorka bira koteeyyee fixanne. So amma quraanni sunis kan barreeffame baay'een isaa harka namaadhaanidha beektu. Kanaaf amma. Okay, wangeelli maaliin barreeffame? Harka namaa. Bakka. Maarree waan biraa maal argamu quraanni. Ana kana siin jechuu barbaade gabaabumatti. Anamma ati amantaa musliimaa hordoftan amantaa kiristaanaa hordoftu. Wiikinesii qaba hunduu. Wiikinesii hin qabu quraanni keenya wiikinesii takka hin qabu. Kun akka sirratti ilaaga. Amma fakkiidhaaf nama ganna sadii. Hin qabu. Al takka na dhaggeeffatu. Amma inni fakkeenyaaf. Amantaa musliimaa hordofan jedha. Amma dubartii ganna sagalii kan ganna saddeetitu ka'ee fuudhe kan dirqama amantiin na eeyyamadee kan fuuchuu nan qabaanu. Maaltu si dhorka waan takka raashinaalii gartee ati meenta waan jechuun amantii duwwaadhaan oofamuu qabdu kan sammuu kan maaliif fakkii waan si jedhu Nabi Muhammad takkitii niin beeku waan adeemtu Nabi Muhammad dubartii amma sagalii fuudhettee kanaan sagas jiraa miti. Kanatu beekta baranne caalaa. Hold on siin jedha. Waan siin jedhe waan takka dhorkuudhaaf. You have to have evidence. One taka dura dhaabbate against godhaaf you have to have a proof. Walii galee dura wanti amantii miti quraanaa fi wangeela. Wangeelli kan kee dubartii amma sagaliin fuudhinaa jedhanii dhorka. Dirqama wangeela irratti barreeffamuu qabu waan wangeela keetirra hin jirre maalirraa natti haasa'uu dandeessati. So amma wangeelli fakkeenyaaf wangeelli. Okay, amma fakkeenyaaf. Gaafisuma qoy ati duwwaa hin gaafatin. Amma fakkeenyaaf quraanni nama hin ajjeesinaadha. Amma nama ajjeesaadha. Nama ajjeesaa jedha? Nama ajjeesaa jedha? Fakkeenyaaf hin jedhin ka eessatti nama ajjeesaa jedha? No, amma fakkeenyaaf tu waan tokko seerri tokko nama ajjeesi hin jedhame. Seerri ni jedha. Seerri mootummaas seerri waaqayyootillee ni jedha. American death penalty. American nama ni ajjeefti moo ni ajjeeftu halkanii guyyaa every 15 seconds ni ajjeesa moo ni ajjeesan? Hin ajjeesti. Hin ajjeesa. Sirri moo dogoggora? Nama ajjeesuun? Dogoggora. Nama ajjeese American ni ajjeefti moo ni ajjeeftu? Hin ajjeefti. Dhiyuma tana murtii mana meeqatti murteessanii miidiyaa addunyaarra baasanii eenyu ajjeesan? Ajjeesaa jiranii mi? Death penalty, death roll warri gartee hidhaan ajjeechaarra jiru Ameerikaa kumaatama. Warri gartee itti murteeffamtee du'aaf itti murteeffamte. Ajjeesaa jiran moo ajjeesaan jiran? Ajjeesaa jiru hin jedhe. Seera isaaniiti moo seera isaaniiti miti? Seera ajjeesan hin jiru. Seera isaaniiti moo seera isaaniiti miti? Is that United States Constitution or not? Not. Seera Ameerikaati moo seera Ameerikaati miti gartee seera isteetaati moo seera gartee nama ajjeesuun lubbuu nama ajjeesuun itti murteeffamtee mana murtiittidhaatiin. Deebisikaa Ameerika waliin jirra.
ajjeesaan jirtu Ameerikaa mootummaan gartee isteenni federaali goovermentiin ajaja dabarsee ajjeefamu jechaan jiru nama ajjeese hin ajjeefne. Hin ajjeeseera. Ajjeefamee jira. Maatii saniif seerri kun seera gartee seera mootummaan lafa kaa'ee seera biyyattiiti moo seera biyyattiiti miti. Seera biyyattiiti. Suudi Arabiyaan nama hate nama lubbuu nama ajjeesanii ajjeeftu moo hin ajjeeftu. Hin ajjeesti. Maaf Suudi Arabiyaa qofaarra Islaama irra maa deebistan seera gartee shari'aa Islaamaa yoo bulanii gartee murtii nama gartee lubbuu nama ajjeesee ajjeesan. Okay, siin gaafadha. Maatii ta'e nama ajjeese namni tokko maatii ta'e ajjeese akkam gootan isin kiristaanni? Yoo maatiin nama ajjeese moo? Ani amma obboleessa kee ajjeese akkam na goota? Ani waa isin godhu akka amnaan. Okay, seera biyyittis nan dhiyeessitu, seera Ameerikaattis nan dhiyeessitu, seera wangeelaattis nan dhiyeessitu mi? No. Seeratti si dhiyeessa malee namiti. Maaf na dhiyeessita? Maaliif seera? Badii balleessitee fi adabbii adabbii qabdi. Akka wangeelaatitti nama lubbuu nama ajjeese akkam gootan? Akka wangeelaatti? Seera mootummaa abiyyiidhi. Seerri abiyyiidha mirga nama seera namaati irra caarana fakkaata. Seera nama lubbuu nama ajjeese lubbuuf ni ajjeefamtu nama hin ajjeefamtu. Hin ajjeefamu. Hin ajjeefamu? Yaa. Wangeela keessatti hin ajjeefamu? Lubbuudhaaf. Wangeelli nama yoon sii kanneo. Maal naa kennita? Wangeela keessaa yoon sii kanneo nama lubbuu nama ajjeese akka ajjeefamu. Gaafa wangeelli naalaatti konteekistii sana faana dubbisi malee. Konteekistiin jenna nama harka nama murees harka muru ija nama baasees ijji ijaaf ilkaan ilkaaniif lubbuudhaaf jedhee jira moo hin jiru wangeelli? No wangeelatti gaafa dubbisu konteekistiidhaan hin dubbisu. Yaa obboleessoo akkan ijji ijaaf harki harkaaf gartee ilkaan ilkaaniif gartee lubbuudhaaf yoo jedhu maal jechuun haa ibsime? So amma okay aye me kan gotan nama tokko siin deebisa kan maal jechuusan siifin baasa so amma dhagee ati konteekstiidhaan nan siin jedhe kanaaf amma fakkiyaaf amma sanaaf hiduu fida amma nama maddii keessa tokko rukkutee maddii keessa gad biraatti qabi kan jedhu wangeelli maal jechuun nama boksiin asidheen dhiifta no so wangeela temte amma wangeela dubbatte wangeela si dubbachuu jira barsanis ittiin dalaga ni dalayda amma ilkeete as dheechaan sidheetti ilkeessa irraa yaasa kun akka sana kanaaf wangeela gaafa jettu tokko waan siin jedhe na dhaggeeffadhu san waan siin jedhe Abrahaam nama dhufee boksii bakka tana si gallakkise bakka tana hannitaafi wangeela jette mammoo namummaa kotti wangeelaan si gaafa jira akkas jedhame wangeelli nama gamana si qabalee gamana kanniif jaami okay boksiidhaan si gallakkisa gama mirgaa kana bitanaaf kannita Ay, akkasidha wangeelli. Hin kannita jedhi ka. Wangeelli takkasidha wangeelli. Mee kiristaanota tokko harka baasa kiristaanni mee mees keessa namni kiristaana jirtan chemba. Siin gaafachuu jira. Wangeelli kan kee nama si rukkutee mallaa gamana kana kanniif jedhami. Boksiin si gallakkisa bakka tana. Kanaaf kannita itti deebite. Yaa yoo sirriitti yoo. Ni kannita si jedhe bok. Yes nan kenna yaa. Ayi na biran jirtu sila ilkaatee lafaa gurratta. Yaa kana ka alaa kun amma sirriitti kun nama akkasitti dukaasuu ilkee lafaa gurratta dhugaa. Kun okotte waan ni kana dubbistaa qoy dubbise bakka kana. Qoy. Okay. Bakka kana dubbise wangeela kana kun hoyyee seera ba'uu kana diddami takka waan ni kana irraa dubbise. Yaa namni nama rukkutee ajjeese inni immoo haa ajjeefamu. Ameen. Kone quraanaa jedhe immoo wangeela. Wangeela. Ni ajjeefamu namni nama rukkutee nama ajjeese. Kun kanadha maatii koo kana ishee kana poointii keessa. Goobasi Abrahaam afaan Oromooti biyya guddatte keessa jira waa baratte wal beeyna walii dhageenya anyone who killed nama de wanagaan siifaa ta'u bro waan atillee na shawwaddu miti afaan Oromooti. Ani si shawwadda ati na shawwaddu amma wangeelli read this verse. Maal jedha namni nama rukkutee nama ajjeese maal haa ta'u jedha haa dhiifamuu jedhe moo let it go jedhe moo haa hidhamuu jedhe moo haa ajjeefamuu jedhe wangeelli kee. Gaaffii gaarii na gaafate siin deebisa gara geeffatu. Deebis asuma jira. Even the answer is right there. Yes. Haa ajjeefamuu. Ajjeefamu. Gobas. Duratti maali siin jedhe? Fitadde kana. Nama maddii rukkutee maddii isa tokko qabiyyee miti. It's up to you san. Up to you san. See nama si rukkute ati is your choice.
Fadhakeeti sana. Kunis your choice dha akkasimo kanas your choice dha kanas. Fadhakeeti waan jedhu Ati nama sirriitti hin beekne kun abboomii bar seera waaqayyooti kuni. Inni sun seera namaadha inni maddii seera nama si rukkutee waan isaan fadhawee dantaatee sana. Asirratti haasa'u. Mee hundi walirra kaan gubbaan kaan haasa'u. Amma sii galtee. Siifuu galtee amma sirriitti siifuu galtee akkasitti Okay, Quraana waan biraatu ayyee. Abrahaam. Maal jettan? Abrahaam. Amma torban gurbaarraa bareedete. Guddisaa ustaad. Okay, Abrahaam. Asirratti haasa'a. Waati qoodasee. Hin dabartaa qo'e maatu carraasee fi kanna. Atakka. Deegaat isaatu waggaa torban bareedee jedhee islaamummaa tana. Waggaa tokko biraan jiraadeen jedhee waggaa torba bareedanii islaamummaa maal godha macaafarraa deesnii deebisee ati qonna eegaaranii waan socho'uu barbaadeef jecha. Maa eessa yoo jarjartan akkam taana ree Profeet. Dubbiin jajjabduudha gammadii. Xiqqoo gidduu keessatti. Seena mee waan fudhadhaati haasaa dubbadhaa'u anis kun akkas ulfaatu lafa gaarii akkasitti deemina. Yaa jamaa. Ayyee gibee tokko. Yaa jamaa manni kun banamuun isaa wallahi ani subii salaataa afaan ol ka'ee argee wallahi lammatti koppilinkii kuma jaarra jira. Yaa jamaa mee gibee tokko kuma kudhan gashaa harkee sanaa barakatu. Koppilinkii godha taaptaabii gibee tokko dhiisaati koppilinkii godha. Dhiifama naa godha ustaad wallahi. Utuu asaan ustaadaan itti mi'aawuna mana kana ni beektanii abumuwaaliin utuu arganii isaanumayyuu fayyuma isaanii addunyaa irraa balleessuu fedhanii tiktoka irraa ammoo nurraa balleessan tiktoka isaanii nurraa gubanii akkas inshaalla mee barakadhaa koppilinkii gidee tokko koppilinkii warninkiin akka miineeti inshaalla yaani akkasumas manni isaanii akka duraan gubannee fi koppilinkii gidee tokko rakkii alkeessa naa barakatu sa'aatii torbarra jiraami ustaada. Koppilinkii godhaa kuma kudhan gashaa. Ustaada kuma didama yoon godhe ijoolleetu intanaa ta'a malee silaa kuma didama guunne malee ta'a dhiifnu. Shira. Hinguutan. Ayi koppilinkii godhaa gidee tokko. Hinguutan ummanni keenya gara laafessa rabbi irraa haa jaallatu. Kuma kudhan guutee jira koppilinkii amma taaptaabii kuma 500 gashaa amma barakallahu fiiku. Egasii barsiisti fufa. Didama guutee haa ka'u. Fayyinaatti fufa. Didama guutee haa ka'u. Kuma 500 gashaa madaba taaptaabii bicha amma koppilinkii isa. Taaptaaba. Rukutaa eenyu girmaa kun. Itti dabarraa qo'e. Saa dura turree fi malee welkaam anaa dhufu siin jenne anaa dhufu jenne gammadii. Miiliyoonatti rukutaa. Rukutii miiliyoonatti isaanii rukutaan jira. Rukutaa maatuma jedha ittuma rukutaa. Rukutii biro. Profeet rukutii hin qusate namaa. Nuti gosta rukutii nu jedhaa masii wayi ishaara koo qabu. Taaptaap jechuun maal jechuudha? Taap maal jedhan afaan Oromoo taaptaap jechuun? Wallahi kun najjabaate taap jechuun tuttuqe kanatti tuttuqe jechuudha. የንጽጽር ቤት ነው። ንጽጽር ቤት ይሰኔ አካስ ጀባና ጀረና እስላም ገሉፍ ዴምና ዋቀፈታለ ነው እንዲ ከይሰኑ ገሉፍ ዴምና ደይጋን ከነ አሴት ማነሽ ገሩ ማነሽ ፒሊንኪሌ ኩማሪ ደማ ገሉፍ ዴማ ፒሊንኪሌ ኩማሪ ደማ ገሉፍ ዴማ ዋው በቃ ቲፉፋ ሞሳስ ባረከላሁ ፊኩም ጆሌ ጀዛኩም ፕሮፌት ወልካም አና ዱፉን ሲንጀዳ ኤኖ Okay, bareeda baga nagame weddani gaafii amma gaafatamaa ture irratti ani xiqqoo dubbachuun barbaadeefi wantan xiqqoodhaa dubbachuun barbaade yeroo garuu baay'ee wangeela keessatti akkas jedha jecha jedhu fayyadamaa turtan argaan ture. Kami jechuun gaafii hedduun nama sadii wajjin haasa'ee gaafii gaafatame hedduudha. Yohaannis kun gaafii na irratti okay tole gaafii na irratti caqaseen seenuu fedhe gaafii amma booda kana gaafatamaa ture wangeela keessatti nama ajjeesuun eeyyamama faana jechaadha jechuun namni tokko obboleessa kee yoo ajjeese maal goota isa jedhu irratti seene. Eewa ajjechaan wangeela irra jirti moo jirtu waaqayyoon ajaje moo ajajneedha kanoo. Okay baay'ee bareeda. Ajjechaan amma wangeela isa jedhu kana agar wanni isaa qonnee ilaaluun barbaachisaa natti fakkaata sababiin isaa macaafa guutuu fi wangeelli garaagarummaa inni qabu jira kakuu moofaa fi kakuu haaraa waan jedhu sana adda baasnee beekuun adda duree irratti nurraa jiraata jedhee yaada. Macaafni qulqulluun bakka lamatti qoodama kakuu moofaa fi kakuu haaraadha. Wangeela gaafa jennu garuu kakuu haaraadha. Wangeelli kakuu haaraadha injiilidha.
isa waa'ee kakuu haaraa kana keessatti gaafa laallu kakuu haaraa keessatti nama ajjeesuun eeyyamamaa miti. Kakuu moofaa keessatti Kakuu moofaa keessatti akka seera Museetti ilaaluun ammoo hin danda'ama. No, ni jira mon jira ilaaluun barbaane walii galla jira mon jiru ajjechaan. Waan kana jedhu nama fakkeenyaaf jechaaf jechatti wanni ani hin deebifne maalidha? Ni jira garuu ni jira ma jira jarika ni jira garuu miti. Namni tokko yoo nama ajjeesee jedhee gatii ajjeesisan argachuu qaba ni jira. Ajaja sana eenyutu baase seerri Museedhaa san seera Waaqayyooti moo seera namaati? Seerri Musee sun seera Waaqayyooti malee. Goobas. Hin dadhabdan. Seera Waaqayyooti. Waaqayyoon sana. Laakiin dadhabdan weetteena. Laala amamootan maal jedhan. Okay. Seerri Museedhaaf kenname seera Waaqayyooti moo seera Waaqayyooti miti? Seera Waaqayyootan jedhe. Okay. Waaqayyoon kakuu moofaatiif kakuu haaraa Waaqayyoo garagaraati moo Waaqayyooma tokko? Waaqayyo tokkocha. Tokkicha san Waaqayyoo kami? Okay. Laayinii ati na barbaaddu keessa siif hin deemu garuu. Mosi waan si gaafadhe laayinii kiyya keessa hin deemin. Gaafii nu gaafatte laayinii kiyya jala hin deemu waan na gaafatte na deebisa. Ani bishaan roobaa miti booyyee ati baafte keessa kan na deemu. Garuu ammoo gaafii. Okay, siga waan si jedhu hayyee okay salpha. Wangeela matsaafa kan jedhamu guutuu kanaan matsaafaa mi? Kan matsaafni qulqulluun guutuu isa qabdeettu kana. Ati dura peenteem ortodoksii? Peenteedhaa mi? Musliiman ture, musliima akraariin ture, musliiman ture. Okay, mashallah, I like sirraa dhiisee osan akkanumaan barbaada yaa gooftaa qiyya alhamdulillah. Nama garte ex muslimiin hafi dagalanni siif haa ta'u. Alhamdulillah. Musliiman ture macaafa qulqulluus ta'e karaa feeteen quraana siif dandeenya. Amen. An kanaan jaaladha. Si guddifadha. Wallahi si guddifadha. Thank you so much, Professor. Wow. Wallahi gooftaa kiyya waaqayyoo kiyya gartee kan hin duune kan jiraataa bara kan namni rukkunne dhajjeef dhiiran taane dubartiin taane galanni siif haa ta'u. Siyaasa keessa deebii kaayoo. Amana wallahi. Personally political institute. Hold on. Siyaasa amantaan geggeessinii. Waa'ee Islaam. Okay. Akraari jechuun nama jabaa fixaanii ashabbaadii Islaama keessa ture naan jettee wayi nani jedhe. Wayi ati Islaama turte wayi siin jedhe. Wayin jedheen. Gammadi. Lakka yaada keedatti nagarsiifati. Gammadi kija. Anjecha takkattiin fayyadamee. Please yaa gammadi. Jecha takkattiin fayyadamee qaba du'aase. Gaafii kana eenyutu afaan ofiitiin dubbata. Ani Islaama turte jedhee si gaafadhe. Sin gaafanne. Ofii Islaama ture. Islaama ajaa'ibaa turte. Gaafii shan si gaafadhu. Shantama na gaafachuu dandeetta. Shan qofaan si gaafadha. Please. Kan gaafachuun dura mata duree jalqabne kanaa dubbannu. Siifin kana wallahi siifin kana ni fufta. Please tanaan si gaafadha. Kanaan si gaafadha laala si gaafadheetiin please. Mata duree jalqabne kana irraa. Maqaa gooftaatiin si gaafadha ta'e. Maqaa gooftaatiin si gaafadha. No. Maqaa gooftaatiin si gaafadha. Waan Islaama turteef no sirraa baruun fadhe. Please akka ati Islaama turtumaan sirraa agartee waan kana mirkaneeffachuu barbaade. Waa shan qofaan si gaafadha. Naa lakkaayi. Nakan ita carra dura waan irratti haasaa jiru kana ni haason gar tokkoon dhaynu deekuma lamattiin si gaafadha maal na gaafatame ani gaafii koo wel ani gaafii si gaafasimachuudhaaf qophaadha garuu gaafii kana gaafachuun keetiin duratti jalqaba irratti waan agarsiisu jiraafi waan jedhe please deeqaan kana si gaafadha waa'uma islaama irraa kan si gaafadha murka dhugoonfachuudhaaf nama tokko ammaan gartee ani doktora yoo jedhe mirkaneessuu doktora jettee himachuu keetiin ID ta'e arkuun barbaada hospitaalatti dalaydu waan gartee doktora akkamii namni waan akkasii amana malee jecha afaaniitiin miti hojiidhaan waan si jedhe islaama waan turteef islaama akraadii turteef gaafii shaniin si gaafadha please amma miti ka amma fakkeenyaa turte taphataa kubbaatiin ture yoo jedhe namni kubbaa tam taphattee nama jedhe siin gaafadha deeqaan kana maaf fixana jala. Let me ask you. Situ na jala fixaa jira ka. Siin gaafa daqiiqaa lama naa kan gartee gammadi. Laal akkas gootee kaatee na baasuudhaaf waan simbaasu wallahi simbaasu. Waan si kana moodeetaraan si kan naqoo simbaasu amma moodeetaraan si kan naqoo. Moodeetaraan si kan naqoo. Ustaas akka viidiyoo abanatu. Viidiyoo abanatu. Moodeetara kun olaal. Viidiyoo abanatu. Daa'imuma akka keetiin aseetamoo calleessituma viidiyoo naafoo akkasaa ta'u. Ekkoo isii kaa.
waa beekiti haasa yeroo haasoftu qaamni haasoftu jechaadha as keessa mata duree ati keetti irratti nan haasaa qophaa'aadha achirraa akkana fe'e ammoo garam deemtaa na dura waan hin ta'in kaa please laal godheetiin maaf hin ta'uun lakki gaafii kaaftee irratti haasofnaa moodeetara si kanneen jira wallaahi moodeetara si kanneen jira sin baasu waan takka si waasu waan hin danda'u kara feete waan hin moodeetara si kanneen jira gaafii tokkoffaan si gaafadha nan gaafatin anatu si gaafadha gaafii jalqabati dhiyeessee aboon kiristaanaan ture siin hin jenne ani kiristaanaan ture siin hin jenne please siin gaafadha taa'e ka gammadiif maa uummata irratti ati na gaafatti keetiin dura bar gaafii ati kaaftee jette irratti adda baasee gaafan siif aboo ani ofiif kana dabarse priority kana dursu kana eega dhufte maaf sodaadha maana sodaattoo gaafii si gaafachuu ምንም አንዳች የሚፈራ ነገር የለ ኦኬ ኤገን ሶዳነ ዋን ተከ ሶዳነ ኤገን ሶዳነ ሲን ጋፈዳ ዋን መሸን ሲጋፈዳ ደቂቃ ተከ ከሰቲን ሲጋፈዳ ዋን ሸነጋፈቹ ከየቲን ደቂቃ ተከ ከሰቲን ሲጋፈዳ ጋፊ ዱራተን ጋፊ ሸኒ ምትበር ጋፊ ተቆሲ ደቢሱ አናም ኦንት ነው yes or no ጋፊ yes ነጋፈተሞ ኢማለ ሲላማ ነጋፈተሞ ዋን ፈሬስ ኤጋ ጃባን ቱሬ ፊን ጀቴቲ ማ ሶዳታ ከነቲ ሶዳና ከና ማል ዲረታቴ ዱበርቲና ቀንተ ኮን ሶዳቶ ወሶዳሜት ያባቴ ኩል ኤ የውቀት ጉዳይ ነው እንጂ ፍራክ ደቂቃ ነማ ሶዳታ ደሙ ጅራ አንቀ ደሙ ከነ ከይሰቲ ያ ጎበዚ ማተዱሬ ጀልቀባ ፕሮፌት ማተዱሬ ቀም ነው ሞንቀም Prophet. Masa dure jalqab de kan asayon fene demu dandeessa dem bakka dem demu dandeessa watak kijiba khayati hoji masa dure yes atta gotare masa dure yes jabado kijiba pente duruni beena duru islam jaban ture nan jara fen salfato dirata enna bahadure khaftera ma ongera khayti sojina sa insodan aboni haso indem hindinne bar daqiqa takana kanni daqiqa takattin gafishan sigafadda daqiqan dumate nan jabis ايش غافت غافي نغافت تغرو بودا سي سين غافت غافي نغافت كنن سي دي بيسو غرو لا سين غافت وابيكي نغافت يرو نغافت غافي نغافت كايته كاته ان كاينه ابتي يرقبسن غاسو نه بودا سي اوكي سي غافت كريست اسلام ما كيسا يوم باته كانت غافي نغافت غافي شنن سات كون غافت ابو دقيقه تفايدم ولا اسلام ما كيسا يوم باته سات كون غافت ولا فكايا دسن جن ما جناني تك سي غافت ديبسي ابا غمدي سودار غيفر اجران اسلام ان كريستانا تو رجل من بنت ركس سو ايه دي رتاتو ديبسي ايه اسلام ما كيسا يوم باته غمدي يوم باته بركوما لما في كوما لما في توكوت بركوما لما في توكو afaan arabaa barreessuu fi barreessuus ni dubbista quraana xumurte quraana xumurre afaan arabaan barreessuus hin dubbisus matak islaama yellam ana arabaan taif ayye uma islaaman ture anjette madrasa islaama baratte madrasa islaama baratte baradere madrasa kami sabar warra dur qe'ee keessa barsiisuu irraa baradhe malee madarasaa deemee miti darasaa ta'ee baradhee dhaqee keessa garuu deemee amman beeku gaafii duraatti qaboota dhageessan jedhe hin beeku hin dubbisus naan jedhe okay quraana aliifin nan beeka bar dubbisan jenna dubbisa caccabaa namni dubbisu kana waan dubbifne fan jedhe malee dubbisa kanuma gonkuman beeku na dhaggeeffadhu ka islaama jabaan ture naan jechuun jirtoof maa kijibda kijiba اوكي فاهم جد مالي اوكي اسلام ما بروان نغون دا غوتي وان تمرتو متي كنافه اوكي اكاسيمتي قران يوم نصيبا سندو بيستا افان ربا ايه كمان افان ربا دنگد باتي بر اسلام ما فيس جبا انا ربا متي دبستاين سنجل اتربا سنجنه اني سربا متي افان Ingiliffaa fi afaan Oromoo afaan Amaariffaa afaan sadan kana yoo ati faranjii miti dhengada baratte afaan Ingiliffaatiisi islaamni namni islaamaa keessa dhengada baratte wayyaa qaba waan ta'eef Awurooppaan xiqqoo wayyaa qabdi waan ta'eef yoo faranjii dhengada baratte islaamummaa mata digdami maal keessa turte lakki kijiba gartanii jedham kijiba tafsiiroo okay hold on tafsiiroo quraana hiikoo isaa baratte eenyurra baratte
تفسير مال قوي شوفهم برا بقى جيبها بس وقرقان جانا كيجيب تو انقسمت في ترى برا في ترى جو بس ثانك يو في ترى انقسم الربو ده انقسم فيديو انا ati silama garu fakkeenya atama silama arkana silama imana guutate silama taate taate اوكي خلاص اجيتها نما ارجتن جرا انقسم كيجيب في ترى انقسم هاليلويا اوكي غرا اجيتها تيبنا اكو مو ati matamti kele misali اجيتها تيبنا اجيتها متى دري خير ريف يجو ترت تيبنا iyo turte de متى دري خير غافي افرمانس سليم وانس سران فين اوكي وانجيل كيستي kakuu moofaa keessa gartee ajjechaan kakuu moofaa keessa jira jettee kakuu moofaa san keessatti eenyutu ajjechaa labse Museetu labse ka Musee labse Museen waan labse kana seera ofii bocatee moo Waaqayyoon itti kanne waaqayyotu itti kenne jalqabaan dubbadheera bar goobas Waaqayyoon itti kanne san Yesuus immoo Waaqayyoo biraati na'am si deebisan sirratti gaafa faaniiti bara akkuma kaani waan waragaana kan hin jenne bara maali si deebisan eega waan jedhe Waaqayyoon Museedhatti abboomii kanne san ajjecha ajjeesi jedhee kan itti kanne kakuu moofaa keessatti Yesuus immoo Waaqayyoo biraati okay sin deebisati waaqayyoon inni jiraataan Yahweh abbaa bara bara kan ta'e sanatu karaa jecha isaatti dubbate ka jechi sun ammoo Yesuus Kiristoos dha ka waan sin jedhe Yesuus waaqa moo waaqa miti amma garanatti dhufte ka waa'ee mahadda no waan sin jedhe Waaqayyoon akka bara gartee mallasii fi bara Abiyyi Dr. Abiyyiiti Waaqayyoon akkana jijjiiramamoo Waaqayyoon tokkuma kan duriis kan irraatis waaqayyo tokkuma yoo akkasitti taasoo barbaadde qurxummii kan kemaaliif wanni irraa gargar ta'e na dhaggeeffadhu ka wangeela ajjecha ifi ajjecha irratti naasaatti dhufte ni dheeyna ajjecha ni dheeyna wangeela keessa bee ajjecha kan wangeela kakuu moofaa keessa labsuu ture Yesuus immoo Waaqayyoo biraati kakuu moofaa keessatti waaqayyo labsine bar kan labsi raajii siifin kan la Waaqayyoon labse siifin kana wangeela kakuu moofaa keessatti Waaqayyoon ajjecha amaaliqoota deemaa fixa dubartis fixa jechuu ture Yesuus immoo Waaqayyoo biraati okay bara waan jedhutu laallaba sirratti bara kakuu moofaa bara kakuu haraa Yesuus bara kakuu moofaa bara gaafina deemsutti hin jirtu bargammada akkuma reefu waa islaama deebisan jira dhageeffadhu ka akkas laalika baricha ka barichi bara kanatti na gaafatte waaqayyo sana moo waaqayyo biraatiidha waaqayyo masama jiruudha moo sana akkasiin hin jedhe lakki ka waaqayyo Yesuus dha moo kan akkas waan jedhe ture Yesuus bara baraan waaqumaami dhugaadha ka alfaa fi omeegaa miti yes waaqayyoon bara kakuu moofaatiif bara harayaatis Yesuus umaami waaqayyoon biraan jira isumatu karaa sadi dhufu mul'ise jedha isuma jedhe ka isuma Yesuusi isuma sin jedha akka yaad ilala isuma sin jedha akka itti laayinii ati abbaas keessa na deemu sin jedha okay waaqayyoon deemaati amaaliqoota gartee xiqqaa dubartii horii fixaa jeen Yesuus himi okay si deebisa asirratti na dhageeffadhu akka feete deebisa ammayye okay jechaaf jechatti miti wantichi kan jedhamu ba jadi akka feete tu okay na'am inna bara sana waaqayyoon karaa raajotaa akka dubbataa ture macaafa Ibrootaa boqonnaa tokko irratti gaafa dubbatu lakkoofsa tokko irratti akka jedha waaqayyoon bara durii karaa raajotaaf karaa ergamootaa nuti dubbataa ture jedha bara isa booddee kanaatti garuu karaa ilma isa tokkochaa addunyaa kana ittiin uumeen nuti dubbatee jedha bara duraa karaa raajotaaf karaa abbootaa karaa isaanii waaqayyo yeroo dubbatu jecha isaa ergaatiin dubbataa ture jechi isaa sun immootu karaa namoota goree hojjetaa tureera jechaadha karaa raajota akka Musee fafaanaa qotuu kaafti kan akka Daawud fa'a inna bara sana gooftaan Yesuus Kiristoos qaamaan mul'ate miti sagaleedhaan jechaadha jechichi qajeelfama kenna jechichi gaafa qajeelfama kennu garuu barri daangeessa gammadi ajaja kan labsu Waaqayyoon gartee seera baasu kan Musee kennu gara raajotaatiin dubbatu gara gama ilmaatiin dubbatu Yesuus immoo Yesuus miti waaqayyo karaa sadii mul'iseera waaqummaa mudeetara kanneen jirtan kanneef hin jira mudeetara kanneef hin jira waaqummaa Yesuus takka irra ganteeti takka waaqayyoon akka Yesuus ajjecha labsuu ture dabarsa irraa kaasa of guddisaallee
dhiifama of guddisaa illee irraa kaasaa mooditara illee irraa kaasaa of guddisaa. Maaliif na irraa kaasu reena? Xiqqatee haa taa'uunni of guddisaatii mooditara illee irraa kaasaa. Yaa itti baay'ee. Mooditara illee irraa kaasaa jirtani. Kaasaa kaasi waan feetan godhaa rakkoon qabu. Kaastanis kaasuu baattanii. Reefuu sobaa turtee musliima iddoo soba kee adda baafne waan ta'eef kana booda barbaachisu waan ta'eef. Eenyutu sobaa ture? Ani moo lakka abboon maali ana abbo abdii jiree jennata dhabee keessan ba'e bara. Abdii jennata dhabee keessan ba'e. Uumaa bira kuffisan uumaa dhagee jennata dhabee keessan ba'e. Sobaa turte naan jetti afaan gammadi dhiisi bakka waan jedhe Yesuus Kiristoos bara kakuu moofaa waaqayyo ture waaqayyoon ture. Yeroo inni asoomaaf dhiiftaa fide ammaanatti kaasuu rakkoon qabu mana isaa. Wallahi sirratti hin xuyinu manni mana kabajaate siisin tuquu naasin xuyxu siisin muutin godhuu siisin godhuu nan arrabsitu I hope sin arrabsu I hope walumaan deemne waan biitu na deebista waan sin jedha dirqamni jiru nan lallabachu ani si gaafachuu deebisu na gaafachuu deebisu waan jedhe waliin gallee ol biraa galla malee. Waaqayyoon bara Museedha bara Abrahaam bara Salamoon raajota hundaa Yesuus immoo Yesuus miti. Rakka rabbi haadha si kuffisa harkamu asitti. Koomentii warra keetii ilaalaa jira. Yaa gammadi. Maal koomentii akka gootu koomentii kana firraa argi gamas. Akkana achi deebiste. Hin argitu. Akkana islaayidii gamas yoo goote hin mul'atu. Yookaan miira keessa gariin ilaal. Gariin nama abaara, gariin nama eebbisan, gariin miira keessa nama galcha. Ummata dila kana keessa koomentii akkana jettuun harkadhan jedhin yeroo akkana jettus akkanas kannan. Anis akkasuma. Inni wallaayee kiif dislaayitii garuu yaadichuma itti hafu. Okay. Waaqayyoon bara kakuu moofaatiif bara kakuu haarawaa waaqayyoo lama moo waaqayyuma tokko? Waaqayyo tokkocha karaa sadiin of mul'iseera garuu. Akka fadhaa taatu tokkichi san Yesuus immoo waaqayyoo biraa jira. Waaqayyo tokkocha karaa sadiin of mul'iseera sin jedha. Tokkichi san Yesuus immoo waaqayyoo biraatiin jedhe. Yesuus ilmiidha. Yesuus isa foon uffatee gara biyya lafaatti mul'ateedha. Osoon uffatiin dura bara kakuu moofaa Yesuus maami? Waaqayyo maami Yesuus? Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti ergaa dhalate booddee moggaasa foon inni dhalate sanaaf kennameedha. Bara kakuu moofaa Yesuus waaqaa miti? Waaqaa miti siin hin jenne waaqayyo abba jechi kan kiyama yeroo kana jechi dhaggeeffadhu kaatoo isii deebisa. Waan na baasi Amaaliqoota waan na baasa Saamu'eel 15 waan sadaffaa eenyu na baasame? Qopheesseera ammaan baasan. Baasan na baasiin guddisaa qoy lamaan. Maal jechuu keetiidha? Si gaafadha boqonnaa wajjin si gaafadha amma dhiise jechuun na jala eenyu bakka waan kana ajaje qofa naa himtaa qoy. Ati akka si gaafadha. Dubbisi xumuri eenyu Ahmad. Okay ayyee. Gaafirate kana booda sin gaafadhu. Yaa. Nagaafadhu gaafa dhibbaan. Tokkichuma kana yoo tokko kana deebiste bareedatti waliin itti fufna yookaan yoona kijibde akkanumatti akka reefuutti sirraa dhiisa. Itti fufee jee. Mina maali qabannu rukutaman eenyu akka rukute yooma akka rukute. Akka obsi nan dubbisa. Yoomi sin gaafadhu. Ajaja kana nan dubbisa. Dubbisa. Saamu'eel Gafoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Sabni Israa'el biyya Gibxii yommuu ba'anitti Amaaleeqonni isaaniin mormuudhaaf karaatti wanta isaan hojjetaniif isaan nan adaba jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa isaan nan adaba jedhe eenyu Waaqayyo gooftaan maccaa 3 egaa ati dhaqiitii Amaaleeqota dhiiraa jalqabdee hamma dubartiitti ijoolleedhaa hamma mucoolii harma hodhaniitti akkasumas qotiyyoowwanii hamma hoolotaatti gaalotaa hamma harrootaatti ajjeesii isaaniifis hin oo'in jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa. Goobas. Thank you. Eebbifame ammatti kee baganaa dubbiste. Eenyu gammadi. Eenyutu ajaje akka gartee horiis namaas dubartiis daa'imman xixiqqaa hunda akka lafarraa barbadeessan mootummaa Faarisotaati moo Waaqayyoodha kan ajaja kana dabarse.
Bokemo azilale sirratti jechaadha. Kana dubbisuun sun barbaachuu dha. Na barbaachisa please. Lakki nagaafachuu qallaale salphaadha. Ani walliti. Amma kan dubbisaa waltu kana bar an sammuu kootiin nan beeka kana. Okay baga beeti si gaafadha waan sammuun beektu taateef saniif si gaafadha. Eenyutu ajaja kana dabarsee amaaliqoota gartee dhiiraas dubartiis daa'immaniis ijoollee harmootu bineensotaas hunda barbadeessaa takka nambisina barbadeessaa dhabamsiisaa kan jedhe kuni waaqayyoodha moo mootummaa yeroo saniiti? Na'am. Waaqayyoodha garuu barichi barakakuu moofaatidha. Sirriitti dhageeffatu. Barakakuu moofaatidha. Goobas waaqayyoodha harka cabcuma harkadhaaf. Waaqayyoon amma ga sire wallahi na deebiste kan deebiste dhabbadu fa ajjechaan na dhabbadu fa acabu gana dagama wanni ta'u jiru. Ay moraali dubartii fi daa'imman akka kan bagana deebiste na dhaggeeffadhu fa na deebiste waaqayyoodhaan an jetteemi waaqayyoodhaan an jette baraka kuufat waaqayyoon an jettee miti waaqayyoon san Yesuus immoo Allahadha. Allah si jamira ittaawwaqamu ko Allah ko Qur'aan no. Okay. Waaqayyoon san Yesuus immoo Yesuus miti. Akkas jedhi malee Allah hin jedhin. Okay deebis. Waaqayyoon san waaqayyoon gooftaan macca deemaa rukutaa barbariisaa fixaa jedheen waaqayyoon san Yesuus immoo Yesuus miti. Naam si deebisaa kana dhageeffadhan malee. Gaafii afaaniiti gaafii afaaniiti. Gaafii afaaniiti mi? Waaqayyoon san Yesuus immoo Yesuus miti waaqayyoodhaan an jette kaajija kana dabarsee akka fixan. Waaqayyo isuma Yesuusidha. Amen. Irra deebisaaf dhageessan jedhan. Kanaafuu waaqayyoon kan kee Ustaada Goobas ililchise wallahi lazim silaarra waan qaba leencaa qabadde siifin kana takka kiristaana kana deebisuu didanii kuno. Didan. Maali an dibbini si deebisa laalika baricha Keeran sadar baduu fi Ustaada. Wallahi leencaa namni qaba. Keeran sadar baduu fi bara Dis yeroo biraati. Gaafata islaamummaa san deebise. Wallahi deebiste. Wangeelatti amana suma ka amanu. Takka asirra taa'ee namni kana deebise hin jiru. Waaqayyoon Yesuus kan kee lubbuu namaa hunda. Kiristoos yeroo biyya waaqarra jiru fixaa ture jechuudha. Lakki Kiristoos nama akkasii Kiristoos akkasii miti laalika. Deebiste mala. Deebiin qabu laal ilaala nama onnee guutuutidha fi deebisa sanuu beekumsaan si wajjin hawaasa warra. Maal deebiste ka waan jiru deebise hin deebisne jenne bar. Jechaadha ka waaqayyoon ajaja kenne ajaja san raawwatame inni ajaja kenne ammoo Yesuus himadha. Amma iyyee gaafii kan mucaa gaafadde kanarra deebiste gaafii mucaa gaafadde jira Yohaannis 14 lakkoofsa 12 hanga 14. Irraa waan haasa'u qabnu irraa haasa'uuf nuure. Jedhi waan kanarratti yaada yoo qabaatte jedhi. Okay siin jedha amma sirriitti na dhageeffadhu. Bara kakuu moofaa keessatti seerri kakuu moofaa kan namoonni ittiin bulaa turan maalidha? Namoonni seeraan bulaa turanii waaqayyo seera namoota. Kaanuun lamni atakayyar indi waan takka uumaatu itti fufi. Maali deemtee gara achi araaraan jedhanii tasdeebi. Kanaafi seerri kan jijjiiramin hin seeqannaa. Kanaaf achirraa kallattimaan seera kenne ajaja kenne seera kanaa karaa ajaja kanaa innaa raajoonni baratan turan hojii isaanii raawwataniiranii jechaadha. Hojii isaanii kan raawwatan karaa maaliiti? Karaa seerichaati jechaadha. Bara kakuu haaraa keessatti immootu bara araaraati. Bara namoonni gatii akka isaatiif adaba isaanii ba'uu hin dandeenyedha. Namni hundinuu cubbuu isaatiif hoolaa aarsaa dhiyeessaa ni yakkamaa. Namni hundinuu yakka keessa jira garuu waaqayyoon biyya lafaa kana ittiin oolchuudhaaf ilmaan namoota hundumaa gara ofii isaatti dhiyeeffachuudhaaf karaa ilma isaa tokkochaa araara godheefii jira. Isiniyyuu warri amma iddoo kana jirtan ana isinitti himaati. Karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin alatti araara hin qabdan jireenya hin qabdan. Gara Yesuus Kiristoosiin araara waaqayyoo irraa argadhaa dheekkamsa waaqayyoo jala baya. Lubbuun inni duraan akkasitti waaqayyoon jaalala araara argachuu hin danda'u. Waaqayyo jaalala araaraati. Jaalala jireenya bara bara argadhu araara argadhu. Gooftaan Yesuus si gaafadha ati waaqayyo jaalala ilmoo harmoo ootu tan namaa takka ni ajjeeftaati. Gammachuu ilmoo daa'ima harmoo ootu ilmoo daa'ima harmoo ootu ijoollee mucoolee ni ajjeeftaa.
Ani najjeesu garuu yaadatti jechuu barbaadde sitan deebisa dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos ajjeese moo najjeese? Deebisa dhaggeeffadhu. Maal naa deebista? Inni ajjeesu naan jette. Namni bara kakuu haaraa keessatti seeraan bura namni yakka gadi yakka isaa ni argata. Seerri Bara san kakuu haaraatti garuu seerri san hin jiru. seerri san jijjiirame moo jijjiirame? Seerri moo? Seerri bara san ture amma seera ayyaanaan jijjiirameera. Ragaan si kan akkan jijjiirame dhaggeeffadhu. Ustaada wanta naa baase wangeela boqonna wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 hanga 19 fi ammaas akkasuma seera Faarisoota akkan wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa akka ranqa 3 illee hin dubbisna. Warra munaafiqoota san Yesuus akka seera akka jijjiiramin Yesuus akka garteetti hordofaa jedhe seeritti akka jijjiiramin achi ilaali amma. Maalina laaltamiti beefiti. Dhaggeeffadhu. Akkas jedha. Macaafa tara dubbistu beenu iddoo masaatu kan duuban itti eegaatu. Takka obsi. Yesuus seeraa fi barsiisa raajotaa diiguudhaaf waanan dhufe hin se'inaa jedhe. Ayyee maal godhu? Ani isaan raawwachuudhaafan dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne. Ayyee Ani dhuguman isinitti hima. Hamma waaqnii fi lafti badanitti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiis gartokkeen fidalaa utuu fiixaan hin ba'in hin badu. Kanaafis namni abboommota hundumaa irra xinnaataan keessaa tokko diigamuu isaas namoota barsiisu mootummaa waaqaa keessatti isa hundumaa irra xinnaatu in jedhama. Namni abboomota kana eegee barsiisu garuu mootummaa waaqaa keessatti guddaa in jedhama. Ameen. Allahu akbar. Ameen. Eenyu gammadi Yesuus Kiristoos tu dubbatee miti bakka kana. Okay. Yes or no? Yes or no? Akkasuma mi? No, yes or no siin jechuudhaaf garuu waan si deebisu dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos no waan deebistu ani dubbii kiyyaas hin fudhatin dubbii kan keetillee fudhadhu girgiddaan dhayi. Dubbii Yesuus Kiristoos dubbate seera raajota raajii jechuun is one prophet. Raajiin tokko raajota jechuun hunda warra isa dura Musee, Abrahaam, Salamoon up to all the way to prophet Adam. Seera raajota Yesuus Kiristoos diiguuf dhufe moo diiguuf hin dhufne? Naam. Diiguuf dhufe moo diiguuf hin dhufne? Raawwachuuf dhufe sin jedhe dubbii gabaa. Goobas namni seera sanirraa takka mootummaa waaqayyo keessa Yesuus maali jedhe lakkoofsa 17 baratti dubbifnaam lakkoofsa 17 baratti akkana jedha. Dhaggeeffadhu. Jajjartee fi konteekistii. Jarjaree waan haramata. Okay. Konteekistii waan is clear. Sumanga uma akkuma boqonnaa reefuu sanii ammas gara takko hin dhayinu. Kanaaf konteekistii isaa irratti. Okay, goobas. Okay. Iddoo sanatti bani mee dubbisee iddoo kanatti wanni irra si gaafadha dubbisee bara bareessa keenya so maal lakkoofsa 17 barati. Raawwachuudhaaf dhufedha maqabtiin kiyya. Qoy. Raawwachuu jechuun akka itti dalagamu jechuudha. Hanqa bantiiwwan waaqaa fi lafaa jirtutti. No. እንደዛ አይደለም. Dhaabbadhu sanii eekoo afaan Ingiliffaan fidda yoo feete afaan feeteen fidda maaliffaan. Maalan dhaabbadha afaan Oromoo kee kanaan siika afaan Oromoo keenya. Afaan Oromoo galuu didee fakkaatti bara walitti yeroo walitti haasawin. Okay. Inni hin galtu. Boqonnaa 5 lakkoofsa. Inni salphata. Nuti qaatu nu hafuurri waan hundi nu bira galee jira wangeelli illeen. Okay. 17 barraa insi. Akkana jedha. Yesuus waa'ee seera isaa karaa Musee kennamee barsiisuu isaa jedha. Seerri kun karaa eenyuutiin kenname? Daa'ima asitti immoo jaljettee kan gaafatu. Akka uummanni dhageeffu daa'ima see Profeesara wajjin haasofna. Waan namni si gaafate tuffii miti tuffii si'a tokko na gaafatteetta nan beekaa si'a tokko na gaafatteetta namni waa beeku Yesuus Kiristoos yoo waa gaafatan ni deebise yoo waa si gaafadhe deebise yoo na gaafate si deebise yoo kaan hin deebisatti gabbuu dandeessa. Lakki kaa warra akka seeqanatti gaafatanii hin deebifne waa inni jedhaa deebise. Mata dureen maal jedha mata dureen maal jedha. Waa inni deebise. Mata dureen maal jedha. Mata dureen waan kanaa maal jedha. Goobasi. Dhageeffadhu kaa. Ati foonii furan nagaa qabda. Mata dureen waan caafarra jiru maal jedha.
Maal jedhama mata dureen? Ati bakka daa'imman akkanatti burjaajessitee barattee dhugamas itti fakkaata. Wallahi daa'ima sanuun geessu ati burjaajee jira. Deebisi ka profeetii fi jetta sanuu. Burjaajaan siidha garuu. Amma miira keessan galin profeetii fi jetta sanuu profeetii mata duree maal jedha deebisi. Dhageeffadhu ka sii deebisaa callisii eeggana gaafattee dhageeffadhu. Deebisi yoo kawaa beektu ati niin beeka jetta boqonnaa kanaahu. Dhageeffadhu sii deebisaa seerri kamiyyuu taanaan gaafa seera jedhamu seerotatu jira seerota san seeronni sun maal fa'a? Mata dureen Maatiyos 5 boqonnaa lakkoofsa 17 irraa mata dureen isaa maal jedhaan jedhe na dura jedhanumaan dubbisa maal jedha mata dureen? As kootu kan si gaafa dhille na deebisi kan mata dureetu jettu. Don't waste my time keetillee wasting godhin deemtee rafuu siira jiru boroo. Dhageeffadhu kan sii deebisaan jira. Gammadi. Seerri muuseedhaan kennamee umura irratti akka bifa bareedaan eegallee adda eendii hin balleessinu jala kabajumaan deemutu caalaa beektu. Sidur qufaan siin finne fi dhuftee. Eeshi dhageeffadhu kan seerri muuseedhaan akka kenname bar jalqaba olii gallee bar. Maaf irra deebistee Saniin jennee bar akkasiin jenne. Yoo na dhaggeeffatte yoo namni nama dhaggeeffate is a part of the gaafiin isa achuma keessa jira deebisaan waan jedhe. Maatiyos gartee 5 boqonnaa 17 irra kanas mata dureen isaa maal jedhamee mongeerra caafamee siin jedhe yookaan naas si dubbisa. Mata duree amma hin dubbisne qoy. Hayyeen hin dubbisaan dhageeffadhu gun dubbisee si gaafa eeyyeema jedhe mata dureen akkana jedha. Waa'ee na dhaggeeffadhu niin dubbisa abboo anaa fidatee boqonnaa anaa fide seerriin jiru bara maarreeti nun laalchisu kakuun moofaa nun laalchisu ta'e Yesuus akkas hin jenne kun kijiba dhaggeeffadhu. Akkana jedha. Kijibaa miti dhugaadha anuu si hubachiisa. Ati hubannaa macaafa irraan qabdu bara ati luqqisuu dubbista. An fakkeenya quraana keessa iddoo tokko lafaan ol fuudhee. Ni fidda. Fakkeenya quraana keessa. Dhageeffadhu ka abbo. Dhageeffadhu ka. Iddoo tokko lafaan ol fuudhee fakkeenya. Lama dhaskottu suuraa 70 arfaffaa lamsaalee ayyaata 20 jala. Goobazi wangeela keera jira ba. Askottu ka Goobazi Yesuus kan keetis ayyee maraataa jedhan nama sammuu his out of his mind jedhanii faamiliin. Maal jettee naa deebiftame? Maal jettee naa deebiftame? Ani smart jedha gamas nan ooftan. Fakkeenyaaf siin jedhee bara. Let's stick to the topic. Topic irra ta'i. Fakkeenya kee boodetti deemna. Jecha falfalaat ka jedhu maal jettee naa deebiftame? Maatiyos 5 lakkoofsa 17 irratti ka amma sii dubbise obboleessi kiyya baasee guutuutti ilaala kan digdamii sii dubbise. Waliigalaa konteekstiidhaan akka deemu waan barbaade ajjecha wangeela kakuu moofaadha kanarra jirra. Daqiiqaan fixin akkanumatti deeqaa fixan isin. Daqiiqaa wanni fixu hin jiru dhageeffadhu. Okay ni dubbisaa dhaggeeffadhu goobas ni dhaggeeffadhu. Akka gootaa siin jedhe kaa. Dhaggeeffadhu. Dubbisa siin dura jecha sanaa deebis kaamee uummanni si dhagaara jamaan kee sheekonni kee sheekaa jedhee si dhagaaru jira. Reefu ati kijiba akka duratti islaama keessatti islaama irraa dhufe jaba ashabbaari naan kijiba keessa saaxilee uummanni viidiyoo kee boru daawwadhu deemi kijiba kee amma dhaggeeffadhu. Wanti akkasii hin jiru dhaggeeffadhu kaa. Maali anuu wajjin gurbaa dhaggeeffadhu kanas akka gartee seerri Yesuus irra kijiban kaan Yesuus seerri hin diigamne ani diiguuf hin dhufne jedha ati maa kijibda profeeti. Ilaka seera Yesuus raawwateera. Seera Yesuus raawwateera. Niin dubbisaa na dhaggeeffadhu goobas. Please maqaa gooftaa sii du'eetiin. Please. Okay. Akkana jedha. Nagaafattee lakkoofsa torbanaa waa'ee please cufadhu mee muutu godhadhu please muutu godhadhu mee niin dubbisa. Akkana jedha. Mata dureen wangeerra jiru jarana akkana jedha. Waa'ee seera isa karaa Museen kennamee barsiisuu isaa jedha Yesuus. Dhaggeeffadhaa. Akkana jedha. Lakkoofsa 17 Yesuus seeraa fi barsiisa raajotaa diiguudhaaf waan dhufan seenaa jedhe. Isinitti hin fakkaatiin diiguudhaaf balleessuuf caccabsuudhaaf dhabamsiisuudhaaf. Maaliif dhufe? Okay. Ani isaan raawwachiisuudhaaf aanaan dhufe jedhe. Akka itti dalagamu. Akka itti dalagamu. Gartee? Dhaggeeffadhuun jedhee bara. Okay. Dhaggeeffadhu. Sii deebisaa dhaggeeffadhu. Yaada kee malee miira kee haasaa bara. Aboo sagalee waaqayyoon dubbisu jira. Na jalan dubbati sagalee waaqayyooti. Dubbistee naannatu naa dubbisi jedheemi naa dubbistee na eegaa. Mee dubbadhu profeet. Maal taate? Waggaaf jedhee amartichi. Hayyee. Amartichaa miti anuu waraane sirraa waan si jeeqaa jiru kana dhaggeeffadhu sii deebiidha. Ilaali kaa. Achirratti kan jedhe lakkoofsa 17 raawwachuudhaaf an dhufeedha kan jedhaa jiru. Raawwachuudha jechuuni seerichi itti fufa jechuu osoo hin taane seerichi waan ilma namaa irraa barbaadutu jira. Fakkeenyaaf namni tokko gatii akka waan barreeffame dubbo dhaggeeffadhu kan asuma siin jedhaa jira. Ahmad ol deebisame.
Dhageeffadhu kaa. Maqaa gooftaa isin hin jirtu akkasaan hin jirtu asirratti Sii akkas. deebisaa dhageeffadhu. Waan siin jedhe. Sii deebisaa dhageeffadhu. Waan siin jedhe waan siin jedhe. Na gaafatte miti. Afaan Oromooti. Na gaafatte miti. Maaliin si gaafadhe? Gaafi kiyyaa hin dhaga'u. Wanni Afaan na takka hin gaafadhe. galtuuf. Laali kaa. Afaan takka hin galtuuf hin jedhin kaa. Afaan Arabaatiin Maaliin si dinaa gaafadhe? galaamu. Maaliin si gaafadhe? Wanni ati na gaafatte ani sii deebisaa jira dhageeffadhu. Maaliin si gaafadhe? Waan si gaafadhe raawwachuudhaaf jechuun raawwachuudhaaf hin dhufe jechuun maal jechuudha? Baaqa dhageeffadhu kaa sii deebisaa akkasitti. Aboo gaafii afaanii deebisi maali? Achi booda itti fufi waan ka'e deebisi maal jechuudha raawwachuudhaaf hin dhufe? Raawwachuudhaaf an dhufe jechuun waan seerri narraa barbaadu xumuradha. Seerri gatiin inni namarraa barbaadu gatii yakka isaatiif nama ajjeesudha. Garuu ani ammoo qooda yakka keessaniif du'uudhaaf dhufe jedhe gooftaan Yesuus. Seera raawwachuu jechuun gatii seerri namarraa barbaadu kanaaf. Profeeti eewwalliki fakkeessuudhaaf hin jedhin profeetii kee irra macaalaa profeetiidha. Maa maqaa har'a kaayyate maaltu seera profeet jechuun afaan maali maqaa feekii irra kaayyate maan har'a si kaaye guusan profeesii jedhe maqaa keetiin si yaame. Anaa kaayyate irra. Ammas maal haasaa jirta qoy. Waan si jedhe afaan Oromooti jechuun. Namni bar namni inni afaan addaan nama banu bar nama laala sammuu nama laala. Na dhaggeeffadhu uumaa si argan jara ijoollee hin murteessi. Ijoolleen don't worry haguuta akkasii arrabsuutu hin jiru iyyumaatu waa takka akka feete jedhe carraa sii kanneen irra. Ishi gaafii takka gana gaafatte. Waan siin jedhe ani qaaluma kanaa si gaafadhe jecha kana qoftiin si gaafadhe raawwachuudhaaf jechuun maal jechuudha? Feetu afaan Arabgee, feetu afaan Arsiitii, feetu afaan Jimmaatiin loqoda kutaa feetee kudha takka keessaa filadhu. Fakkeenya wayisiif kennaa nama gabaabsee jechaadha. Fakkeenya naaf inni daa'imni kan kee mana barnootaa as kootu daa'imni kan kee mana barnootaa jira. Mana barnootaa keessatti kafaltee barsiistaa yeroon kafaltiin barnooticha inni kafalamee isaa baratu sana horiin kafaltii jiini jalaa dhumate. Atamma fakkeenyaaf abbaa daa'imaati dhatte gara mana barnooticha sana kafaltiin isaa birrii 300 jennu fakkeenyaaf. Okay kafalamuun dirqama waan seeraan lafa kaa'ameerudha. Isa kan raawwachuudhaaf dhufee gaafa ati jettu horii sana bifa isaa jijjiiruu dhatte moo horii waan mana barnootichaa sun sirraa eeguuf aboo kafaluu fi raawwachuun waladda waan sin jedhe afaan Oromoo takka sii galuutti hin jiru afaan Oromoo arge afaan Oromoo qulqulluu abacaa ilma abbaa gadaa sittaasan waan sin jedhe dhagee namni tokko hojii kana raawwachuuf hin dhufee yoo namni sin jedhe maal jechuu maalatu noo himigaa maal hin rakkatini. Raawwachuudha itti fufsisuu miti raawwachuudha. Aboo waan sin jedhe deebise ragaa ganaan aan Google dictionary keessaan ganaan si galchuu deema waan sin jedhe hojii kana raawwachuuf hin dhufee namni tokko sin jedhe maal jechuu. Raawwachuudhaaf jedhama ka raawwachuu mala bar. Dalaguu fi waan san gartee waan kana dalaguufiin dhufee jechuudha miti. Miti akkas miti raawwachuu dhufe dalaguu. Maal jechuu. Karaa ati barbaaddutti si kan jiru. Karaa ani barbaadde naahiki afaan naannoo keetiin naahiki raawwachuuf hin dhufe dalagaa kana raawwachuuf hin dhufe. Okay. Anamma konteeksticha irraa si hiika bara jechicha akka qofa barbaaddetti si hin hiiku. Kan jechicha konteeksticha irraa si hiiku maalinni kallattimaan jechaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti raawwachuu dhufe gaafa jedhu seerri ilma namaa irraa waan barbaadutu jira. Waan seerri ilmi namaa irraa barbaadu sana raawwachuu dhufe. Innoo maalinni Yesuus Kiristoos qooda ilmaan namootaa aarsata. Seerri kan barbaadu namni tokko gatii cubbuu isaatiif du'a. Dirqisiin dirqo bira hoteeyyee. Du'adha. Gatii ilma namaatii kan barbaadu du'adha. Du'a waan ta'eefi gatii du'a seerri ilma namaa irraa barbaadu sana Yesuus Kiristoos raawwateera. Maal jenna qooda seerichi barbaadu sana du'e anaan du'a na oolchee jira. Waa takka aduu waan jedhe Yesuus Kiristoos seera diiguuf dhufe. Sagaleen teessan gabbuute kiyyamoo keessan. Yagadin buune Roma jirti. Okay jedhe Yesuus Kiristoos seera raajootaa diiguuf dhufe. Diiguu jechuun beektanii miti faalleessuu barbadeessuu dhabamsiisuu. Raawwachuudhaaf. Seera raawwachuun dalaguun hayyee. Dalaguun miti laali kan raawwachuu jechuun maal akka ta'e raawwachuu jechuun waliin galleema Yesuus seera sana ofirratti raawwate. Ilaalaali ofirratti raawwate maal godhe waan seerri irraa barbaadu sana raawwateera. Du'ee du'a na oolcheera. Gurbaa barni beekaanii saniif na seensadhaa ture qaatarraa. Akkasii. Ni beekaanii ganda tokko. La ilaha illallah aboo rabbi isa fite isa kan waa beekan akka islaama jabaan ture dubbisuun beeku haa takka aliif qofaan beekan aan jedhee bar duraan jabaadhaan aan jedhee. Yeroo isa beeka an peente maan isa beeka ustaas takka tan. Kitibtuu tan. Daa'imummaa irraa isa beeka. Wallaahi laziim akkam goonaree bara 2000 fi badheen gadda maaliin ta'een aan jedha bar kiristaana
والله bakka aliif jirtu iyyuu hin baane inni karaa isin baate iyyuu hin baane. جبت أليف يجون أفان أروموتين لي لا أليف ودي خطبتك أنا وندي سيجول لأنه نويت Saniyyuu fayyina dhabee maal dhabee baheedha achi keessa subhaanallah kijiba. بنتين يو فقرتي كجبني فكني قباتي جدي دكتور أمدينو نسونا شو جدي Wallahi daa'imummaa isaarra nama mana charchii deddeebi'u malee guyyaa takka iyyuu kaa'uun jedhu argine. يا سبحان الله Gaafuma mana cherchii sani deddeebi'u inni qoraan ibiddaa sirriitti waadame ta'uudhaaf dhaqe malee barachuuf himi. باي السلام عليكم إذا دبني سبوا مني عمدي ومنه ما هؤلاء قوم أستاذوتا كان قافا منا ساني بنا لكني ويان برتا تكاس النول تندسي ما استاذ هذا قفا من ديار بنت اللي انت دبيت ما سبر عليه باش ما وانا انرجي ويرب ستك ان ادب أنا يوم جبت كابي توكيتان كابي سن أكنا خيطات وتأتي وانجيلا قال لك كيسا لو تأخي خيط انت اللي انت استيت ما درت برشا كنت في تشافي انرجي ذاك ما شاء الله لوجو غريش هذا خايتي زلت تاو تك برو أسر لا لو تك انجرت أجل لا لو انجرت وريترك أبدي ومنكم فيه وما فيه أنا متى كان ثاني وأنا أبدي ربي قرأ هي مود مالي ولد الديم كان